Oduu duri namtichi adii tokko bara namni gurraacha akka jaldeessatti ilaalamu bara adiin nyaatee gurraachi beela'u biyyoota Awurooppaaf bara barii toleef qabeenya uumamaa Afrikaa fi biyyoota ishee addooniinis ta'e xayyaaraan biyya isaaniitti guran badhaadhaan uummata isaanii sooressa godhan sana eenyu jibbita jedhamee gaafatame Mahatma Gandhi jedhama. Dhugaa qaba. Mahatma Gandhi nama baadiyyaa Indiyaa keessa dhalate miidhamni uummata isaa arse dhugaan isa onnachiise kooleenfattoota ishee warra Ingiliiz jalaa qabsa'e uummata kakaasee qabsootti galchee abbaa Hindi biyya abbaaf haadha isaa Hindi bilisoomse kooleenfattoota qaanes biyyarra ari'eedha.